Hai hordoftoota koo jaalatamuuf kabajamoo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu jechaa har'ammoo abbaan manaa kiyyaa fi ani waliin jechuudha mana hindaanqoo sirreessaa jirra jechuudha. Mana hindaanqoo keessa ashawaa wal gargaarree afaa jirra jechuudha. Egaa yeroon abbaan manaa kiyyaa bareellatti aaree waliin qabnee keessa galchina jechuudha. Yeroo waliin qabnee keessa galchinullee kaameeraa namni nuu qabu hin dhabame. Yaw asii arree xumurree jechuudha. Keessa mana hindaanqoo sana keessa gallee viidiyoo isiniifan godha. Egaa hordoftoota kiyyaa anis illee amma humna kootii araatan jira wal gargaarree araa jirra. Keessa isaa immoo yeroo ala isaatii xumurree keessa isaa isin waraabnee isinitti agarsiifna. Hordoftoota kiyyaa hojiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haalota hundumaa viidiyoo isin waraabaa deemna. Amma nuuf danda'ame. Har'ammoo kunoo mana hindaanqoo fataa gochuutti jirra. Horsiisaa lukkuu jalqabuu fi egaa hojii garaagaraa irratti hojjenne jennee kaanee jirra. Hordoftoota kiyyaa amma dadhabee. Kun ani immoo dadhabee abbaa manaa kiyyatu waraabaan jedhamoo soorii abbaa manaa kiyyatu ittaraa jechuudha. Ingaa danda'ee baadhu. Egaa hordoftoota koo manni hindaanqoo kan ijaarame qorqorroodhaan kana fakkaata. Amma immoo keessa isaa seenee abbaa manaa kiyyaa intarviiyuu godhaa agarsiistuu turtii ta'u wajjin godhaa isiniin jedha. Egaan hordoftoota kiyyaa amma keessa seenee jira jechuudha. Keessi isaa kana fakkaata qorqorroodhaan ijaaramee jira jechuudha. Haa ta'u malee kallattii hindaanqoon ittiin afuura baafattu jechuudha. Shiboon garratti waxxarameefii jira. Akkasiidha kunoo ashawaan hoolarre kana fakkaata. Meegaa garma abbaa manaa kiyyatti isin dabarsaa nagaa isin gaafate akkasuma maal hojjechaa jira maaliif hojjechaa jira kan jedhu isiniif haa ibsu. Nagaa gaafadhu daawwattoota keenya. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani Bilisummaan jedhama. Amma kanin hojjechaa jiru mana lukkuu horsiisuu waan jennuu fi mana ishiin keessatti horsiifamtu sirreessaa jirra jechuudha. Lukkuu kana yoo horsiifne killee gabaadhaan dhiyeessinaa nuti illee jireenya keenya jijjiirra jenneeti. Amma humna keenya fooyyessinee lukkuu sanyiin ishii fooyya'aa ta'e horsiisnee nullee ittiin jireenya keenya jijjiirra akkasumallee bal'inaan gabaadhaa killee dhiyeessina jennee yaadnee kunuu jalqabbiirra jirra. Haala kanaan amma dandeenyee mijeessaa jirra. Kanaa ol gara fuulduraatti isin babal'isnee inni abdii qabna. Ammaa fi kun jalqabbiidha. Wanti baay'een fooyya'ee jijjiiramee arguu dandeessu. Yeroo lukkuuwwan galchinee bakka kanatti horsiisnu ogeessa fayyaa irraa odeeffannoo fudhachaa ogeessa fayyaa beelladoota irraa odeeffannoo fudhachaa waan barbaachisu gochaa fi talaallii yaala adda addaa kennaa fi akkasumallee in horsiisne jennee yaadnaa nus bu'a qabeessa akka taanu irraa abdii qabna. Isin illee waan bal'aa isin biraan ga'uu dandeenya. Akkasumallee bu'aa irraa arganne maal akka fakkaatu gara fuulduraatti waliin ilaalaa hin deemna. Ammaaf hojii mana lukkuutti horsiisnu sirreessuu irratti argamna. Kun amma ashawaadha. Amma danda'ame akka lafti hin dhoqqoofne fi jecha ashawaa kanarra diriirsinee gara fuulduraatti illee haala barbaachisu hundumaan ulaagaa barbaachisu guunnaa amma jalqabbiirra jirra. Kana fakkaata hordoftoota keenya. Galatoomii egaa hordoftoota kiyyaa akkuma inni jedhee jechuudha. Mana keessatti xiqqoo carariin waan alarraa carariin ol galee fi manni keessi xiqqoo inni mimmisa galgala jechuudha lafti. Kanaaf egaa ijaaf qalbii irraa na hambisa jecha akkuma inni jedhe jechuudha. Mana kana kan qopheessinee mana lukkuu itti horsiisanidha jechuudha hordoftoota keenya. Lukkuu itti horsiifna jenneeti mana kana kan qopheessinee fi iddammoo mana qopheessine jechuudha dirqama lafa isaa
qulqulleessuun maaliif yoo jettanii hin dhoqqaa lafti isaa waan ta'eef yeroo lafti isaa dhoqqaa immoo indaanqoon suni sirrii hin dhuftu jechuudha. Kanaaf egaa akkuma inni jedhee ogeessa fayyaa gaafannee lukkuu bakka seera qabeessi kan taate jechuudha sanyii filatamtuu kan taate galchuudhaa fi qophii keenya xumurree jirra jechuudha. Kanaaf egaa waa'ee lukkuu kanarratti viidiyoo hedduu hin hojjanna. Nutis lafaa kaanee miti lukkuu kana horsiisuuf kan kaane odeeffannoo garaagaraa namoota lukkuu horsiisan irraa fudhanneet nutis jalqabuutti jirra jechuudha. Egaa walumaa galatti kanaaf bilisummaa gaafin ani si gaafadhu manni kun kan qophaa'e aga lukkuuti aga tilmaama lukkuu meeqatti horsiifna jetteeti mana kana kan qopheessite. Walumaa galatti lukkuu meeqa horsiisuu kan yaaddee karoora keessa galchitee ka jedhu gaafis gaafadhaa maaliif daawwattoota keenyaafis akka ifa ta'utti mee kanarraa waanuu jedhi. Egaa jalqabbii irratti jechuudha. Akkaataa nama qophii keenyaa kun hanga lukkuu dhibbaatti hin horsiifna jennee qophii taasisaa jirra. Maaliifin sanarraa waan jiru ilaalaa immoo sana ol babal'isaa dabalaa deemna. Mana isheellee kana caala fooyyessinee babal'isnee akkasuma lukkuullee daballee gara fuulduraatti horsiisuudhaaf yaada qabna. Garuu ammaaf kan nuti itti qophaa'aa jirru hanga lukkuu dhibbaatti jenneeti adeemsa jalqabnee jirra. Egaa dallaa kana keessatti kana qofaa miti hojiin keenya akkuma waliin beeknu suuqiillee jalqabnee hojjechaa jirra. Hojii dabalataati jechuudha. Amma lukkuu qofa horsiisna osoo hin taane waliin deemsisna. Suuqii keenyas daldalaa akkasuma lukkuullee horsiisaa waliin deemnaa. Kana caala immoo yoo haaluma bareedaadhaan nu deeme lukkuu kana bal'inaan lakkoofsa ishee daballee hin horsiisna. Gabaadhaa illee fooyya'aan dhiyeessinaa jireenya keenya hojjannee carraaqqannee hin jijjiirra jennee abdii qabna. Ammaaf kana dhagaafanatti na gaafatee deemisa. Galatoomii gaafii kanas gaafadhee fi daawwattoota nu daawwachaa jiranii hordoftoota keenyaafii fi akka deebii ta'uu barbaadine jechuudha. Yeroo baay'ee amma namni lukkuu 50 horsiisuu hin danda'a, 20 akka humna isaatiitti horsiisuu danda'a. Yaadni ati kennites immoo yaada bareeda. Ammaaf akkuma inni jedhe lukkuu 100 horsiisuu fi manallee tilmaama lukkuu 100tiin kan ijaare jechuudha mana kana. Gara fuula duraatti lukkuu 100 ol manicha babal'ifnee fi haala jiru ilaallee lukkuu 100 kan amma galchinu kana haala ishii ilaallee qallaba ishii bu'aa ishii faayidaa ishii maal kana ilaalleeti itti fooyyessina jenneetuma lukkuu 100 ajajannee jirra jechuudha. Aga lukkuun kun as magaalaa kana nuuf qaqqabdutti nuti immoo mana ishii hunda xumurree itti galfachuuf xumurreera jechuudha qophii keenya. Akkuma immoo inni jedhee lukkuu kana qofa horsiisuuf miti karoorri keenya. Hojii biraallee hojii suuqee eegallee jirra. Isas gibbuma keenya keessatti eegallee kun ilachuu horsiisni lukkuu kunis hojii suuqii kan bannes gibbiidhuma keenya keessa jechuudha. Hojii mana keessaa wantoota tokko hojjechaa akkasuma lukkuu kanallee suuqii kanallee waliin adeemsifna jennee waa yaadnee fi waan hundumaa manneen barbaachisan hundumaa xumurree hojii itti gallee jirra. Kanaaf egaa waa'ee lukkuu wal qabatee waa'ee suuqii wal qabatee akkasuma ijaarsa manaa wal qabatee wanta gaaffii isiniif ta'e yoo jiraate koomentii jalatti na gaafadhaa isiniifan deebisa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa fayyaa ta'a.